argatute waliin tarkaanfachuudhaaf haala politikaa haaraa uumamee waliin yeroo ammaa tarkaanfataa jira. Itti fufnee waliin deemus qophiidha jechuudha. Kana jechuun garuu yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirga ifii kan kabajsiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Alagaan hangamuu namaa mormu ifii bu'aa keessaa qabaatu malee akka hin ta'in quba qabaannu. Kanaaf nuti gara keenyaan addi bilisummaa Oromoo dhaamsii gabaabaan deddeebifne amma ummata keenya guyyaa har'aa dabarsuufi barbaannu Oromoon gaafa ijaaramee humna tokko ta'ee duulaa tureefi ifirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akka hin turin nuun jiruu ni yaadannaa jechuudha. Oromoon Arsii mootummaa Amaaraa kan humna hidhannoo Awurooppaatiin hidhate kan madaafa hidhate bara shan guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii jechuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarmee qabaachuudhaan wal dhaga'uudhaan wal jala deemuudhaan mirga fi inni qofaan akka kabajsiifatutti amaneetiin dur dhaabbachuun akka ture gaa yaadachuu qabdanii jechuudha. Baasu kan naatoonu kana jedhee ofii lafa kaayyatee deemuu baate kan ormi qajeelchee irra kaayu akka isaan taane beekuu qaba jechuudha. Ammas nu tottolfamaa tattaafatamaa jira. Kan ammoo diduudhaaf karaa uummata keenyaatiin if qopheessuun akka jiraatu deddeebifnee yaamicha isinii goona. Jabaadhaa jenna. Osoo wal'aansoon goone, osoo ittiin rakkanne, osoo ittiin miidhamne, salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga fi dhabuu keessaa bahuun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wal'aansoo keenya qofaan. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan ormaa ilmaan Oromoo kan uummata kanaaf dhaabbatan kan akka ofiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa uummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinee si yaadacheef. Gaggeeffamu koloneeffataa Awurooppaa dhiyaatti irkifachuudhaan biyya keenya booji'ee mirga dhalootaa fi uummanni addunyaa nuuf beeku afaan qawweetiin nurraa fudhate jagnootiin Oromoo hadhaa gabrummaa hin waga'amu jechaan qabsoo fincillaa fi diddaa salphinaa erga calqabanii jaarraan tokko darbee jira. Alagaan daangaa biyya keenyaa cabsee humnaan nu booji'ee namummaa keenya waakkatee qabeenya keenya roorrisee afaan keenya lugamee aadaaf seenaa keenya awwaale. Dalagaan farra dhala namaa taate kan hiriyaa hin qabne dhawaatan nurratti raawwatameera. Hawwan keenya harma muran, abbootii keenya harka ciran. Kanaafuu tokkoffaa biyya afaan qawweetiin dhabne mirga dharaan dhaalamne deebifachuuf gaaddisa Oromummaa qofa jalatti gurmaa'uun akka filmaata hin qabne hubannee jirra. Lammaffaa karaa nagaatiin bilisummaa gonfachuuf bulchaan alagaa akka raawwatu chaartariin mootummaa ce'umsaa ni deeggarra. Sadaffaa waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi Ihaadig karaa nagaa dimokiraasii waan ta'eef hojiitti hiikuuf ni qabsoofna. Afuraffaa biyya afaan qawweetiin dhabne deebifachuuf hiree keenya ofiin murteeffachuuf jarmiyoonni Oromoo gaaddisa Oromummaa jalatti akka tokkichummaan socho'an ni gaafanna.
ummata Oromoo afaanitiif amantii fi kutaan gargar baasee tokkichummaa isaa laaffisee tuftaa diinni ordofu ni balaaleffanna. Jaaffaa labsii naannoo Oromiyaa murteesse fudhachuudhaan Oromiyaa dhalattus guddifachuudhaaf ni qabsoofna. Torbaffaa harka muraa farma muraa hannolee mallattoo fincillaa diddaa gabrummaa alagaa waan ta'eef yaadannoo jagnoota wareegamaniif siidaa dhaabuu fi murteeffanne. Waldiddaa uummata Oromoo fi cunqurfamaa uummata Amaaraa jidduutti uumame karaa nagaatiin akka hiikamu ni gaafanna. Bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo qaaman yaada fi horiin itti birmachuudhaaf qophoofnee jirra. Kurnaffaa dhaabbotiin maqaa uummata Oromootiin ijaaraman hundinuu waan mara dursanii dantaa uummata Oromootiif akka hojjetan hubachiifna. Injifannoo uummata Oromoo amajjii 6 bara 1992 Arsii Itayyaa.